Neuroscience akka jedhutti sammuun dhala namaa jalqaba gaafa dhalatu akka electric field wal gadhiisaa ta'e tokko kan waliin qabatiin neuronota jira jedha. Neurononni kun jalqaba gaafa dhalatan daa'imoonni sammuu keenya keessa kan jiran informationidhaan waliin qabanne odeeffannoo adda addaatiin waliin qabanne wal gadhiisanii jiru. Amma nuti waan haaraa barachaa deemnu, waan haaraa dhagaa deemnu, waan haaraa ilaalaa deemnu, deddeebinee hojjechaa deemnu electric fieldiin sun wal qabata. Garuu ispoortii hojjechuun du'a yerootti fakkaatu jira nama tokko. Ani ispoortii dandeenyu nyaata kam nyaadhiitan hojjetu maaltu natti tolee hojjetu sababin taanii dhiyeessina. Ispoortii jechuun garuu baay'ee barbaachisa. Ganama maal hojjetta akaata amma ganama hin qor galgala dafteerraaf ganama hin ka'innaan jedhama. Keessa koo mormitu lama waan na keessaa dubbatatan natti fakkaatu. Ati namicha naan hojjeesuu fi itti gallannu hundi wanti naan keessa koo natti dhaga'ama. Waa hojjechaa jiraannu irra deddeebi'aan gaafa goonu electric field yookaan immoo neurononni sammuu keenya keessa jiran wal qabachaa deemu. Akkam jirtanii fayyaa keessanii har'as ergaa bareedaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Egaan karaa chaanalii kanaa wantoota isin gargaaru, isin barsiisuu fi isin fayyadu jedhee itti yaade fi koofis na gargaaran isin biraan gahan jira. Yeroo yerootti qopheessuudhaan isin biraan gahutti hojjechuun jira. Gaasinis chaanalii kana subscribe akka gootan yaada qabdanis karaa koomentii akka na biraan geessan isin gaafa. Egaan har'as isiniif qabadhee dhiyaadhee waa'ee jijjiiramaati. Jijjiiramni maaliif ulfaata kan jedhu irratti wantoota gaggaarii tokko isin biraan gaggaa ergaa babbareedaa isin fayyadu isinis akka of ilaaltan. Kanaan dura wantoota baay'ee jijjiiruudhaaf yaadee garuu immoo jijjiiruun kan natti ulfaatu akkamittis immoo wantoota jijjiiruu barbaadu akkamitti akkan jijjiire wantoota babbareedaa tokko isin biraan gahuun yaala. Hamma dhumaatti akka na wajjin turtan isinin gaafadha. Egaan jijjiiramni maaliif nutti ulfaata? Waan jireenya keenya keessatti wanti jijjiiruu barbaadnu wantoota baay'eetu jiru. Amala tokkotu jijjiirree yookaan immoo waan hojjennu tokkotu jijjiirree guyyaa guyyaatti akkaataatti fayyadama keenya osoo jijjiirree jireenya keenya keessatti wantoonni baay'een akka nuuf jijjiiraman ni beekna. Wantoota baay'ees immoo jijjiiruudhaaf tarkaanfii adda addaa ni fudhannaa. Wantoota baay'ee nu goona garuu jijjiiruun nutti ulfaata. Fedhii keenyaan ala amaloonni waggoota baay'ee nu wajjiniin jiran kaleessas nu wajjiniin turan gara fuulduraattis kan nu wajjiniin turan ni beekna jechuudha. Amaloota kana otoo jijjiirree wanti baay'een keenya akka jijjiiramu ni beekna garuu jijjiiruu hin dandeenye. Jalqaba irratti wanti nuti beekuu qabnu amaloota kana jijjiiruu dura akkamitti amalli kun akka nu keessatti guddatee fi akka nu keessatti horame beekuudha jechuudha. Maddi isaanii eessa akka dhufan akkamitti nu keessatti hundee akka qabatanii fi akkamitti nu keessatti eenyummaa keenya akkamitti akka ta'anii akkatti akka jiraataa jiran adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Egaan namni jalqaba gaafa dhalatu daa'ima taanee gaafa dhalannu dandeettiis amalas ilaalchas qabanneen dhufnu jechuudha. Namni uumaa qabatee dhufu kan inni qabatee dhufu akka waraqaa qulqulluu tokko homtuu kan irra hin jirre homtuu kan irratti hin barreeffamne akka sanadha jechuudha. Gaafa daa'ima taanee dhalan garuu ammuma maatii keessatti guddachaa deemnu namoota faana waan isaan godhan gochaa deemnu nus waa argaa deemnu waa dhagaa deemnu sammuu keenya waa galmeeffachaa deema jechuudha. Waraqaa jalqaba adii ture homtuu kan irra hin jirre sanarratti waa barreeffamaa jechuudha. Asumaan immoo neuroscience akka jedhutti sammuun dhala namaa jalqaba gaafa dhalatu akka electric field wal gadhiisaa ta'e tokko kan waliin qabatiin neuronota jira jedha. Neurononni kun jalqaba gaafa dhalatan daa'imoonni sammuu keenya keessa kan jiran informationidhaan waliin qabanne odeeffannoo adda addaatiin waliin qabanne wal gadhiisanii jiru. Amma nuti waan haaraa barachaa deemnu, waan haaraa dhagaa deemnu, waan haaraa ilaalaa deemnuu fi irra deddeebinee hojjechaa deemnu electric fieldiin sun wal qabata jechuudha. Laayiniin isaa wal qabataa jechuudha yookaan immoo sararri neuronotaa sammuu keenya keessa jiran wal qabachaa deemu. Kana jechuun wanta ijaaruutti jiru jechuudha. Achirratti fakkeenyaaf waa'ee waan tokko irratti ilaalchi nuti qabnu ammuma irra deddeebinee dhaggeeffannu electric fieldiin sun hojjetamee dhuma wal qabataa jechuudha. Kana jechuun akkuma jirbiidhaan waa tokko dhoofnu fakkeenyaaf funyoo ta'uu danda'a. Funyoon tokko irriin tokko ittiin baay'eedhuma salphaadha. Baay'eedhuma kutuufillee namatti ulfaatu. Garuu ammuma jirbiin sun yookaan immoo funyoon sun wal deddeebi'ee dha'amaa deemu yookaan immoo fo'amaa deemu jabaachaa deemaa. Amalli nutti dhufees immoo yookaan immoo ilaalchi nu keessatti horames akkuma kanaati. Ammuma nuti waa dhagaa deemnu, ammuma nuti waa laalaa deemnu, ammuma nuti waa hojjechaa jiraannu irra deddeebiidhaan gaafa goonu electric field yookaan immoo neurononni sammuu keenya keessa jiran wal qabachaa deemu jechuudha. Jaaraa deemu jechuudha. Waa'ee waan sanarratti hojjetamanii dhumu jechuudha.
Kanaafidha irra deddeebiidhaan wanti goone irra deddeebiidhaan wanti dhageenye irra deddeebiidhaan wanti ilaalle sun hojjetamee waan dhumeef funyoo jabaataa yookaan immoo dirbii jabaataa waan ta'eef kutuun hin ulfaatu. Amma funyoo tokkitti kirriinshi tokkitti ta'ee kutaatoo jedhamee namni tokko kophaa kutuu danda'a. Garuu ammuma walitti naan deebifamee dhaamu kutuun hin ulfaataa jechuudha. Amalli keenyas akkanuma proogiraam ta'ee amma fakkeenyaaf umuriin har'arra jirru 25 ta'uu danda'a, 30 ta'uu danda'a, 20 ta'uu danda'a. Amma kana keessatti amaloonni nuti irra deddeebiidhaan guyyaa guyyaatti goone guyyaa guyyaatti proogiraam ta'anii dhumaniiru. Amalan jijjiiramne, amalan sochoone, amala jabaataa ta'anii dhumaniiru jechuudha. Guyyaa tokkotti kaanee yookaan immoo guyyaa lamatti kaanee amala kana isa waggaa 20 keessatti hojjetame kana guyyaa tokkotti dhaaba jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma amala nuti jijjiiruu qabnu tokkoffaan jijjiiruu barbaannu garuu immoo nuuf hin jijjiiramne kitaaba dubbisuu. Kitaabni madda beekumsaati. Otoo kitaaba dubbisne sammuun keenya ni bal'ata, dandeettiin waa yaadachuu keenya ni bal'ata. Waan baay'ee faayidaa baay'ee irraa qabna jechuudha. Garuu immoo kitaaba dubbisuudhaaf baay'eedhuma nutti ulfaata. Nama leeffanne nutti ulfaata jechuudha. Namoonni amma gaafa kitaaba yookaan bitan yookaan qabatanii taa'an gaafa dubbisan baatanii gaafa deeman keessa keenyatti wanti dhaga'amu jira. Otoo dubbifne namni dubbisuun jaalanne hin jiru. Uumamaan namni kitaaba dubbisuun jaalanne garuu dubbisuun dandeenya. Even kitaaba binnee mana keenya gaafa laalle nu sodaachisa bakka. Akkasin ture ani kana dura. Kitaaba dubbisuun natti ulfaata. Yeroo muraasa booda garuu peejii tokko dubbisuudhaan, peejii lama dubbisuudhaan, saatii wal fakkaataa irratti peejii tokko dubbisee guyyaa taanus saatii wal fakkaataa irratti peejii lama dubbisee amaleeffachaa sana booda saatii sanatti kitaaba akkan dubbisu sammuun koo natti maali. Wal jalaan adeemsa amaleeffadha. Amma almost bakka kitaaba guyyaa guutus dubbisuu nan danda'a, saatii dheeraas dubbisuu nan danda'a. Sababni isaa bakka buusaan deeme jechuudha. Bakka buusaan deeme amaloota xixiqqoo kana gara amala jabaataatti guddisaan deeme jechuudha. Lammaffaan immoo amallatoo nuti jijjiirre garuu immoo jijjiiruun nutti ulfaatu maalidha? Ganamaan qabu. Ammatoo ganamaan kaanee baay'eedhuma namni baay'een bakka ganama gaafa kaatu bakka sitti tola. Ganama gaafa kaatu hojii keessa sirriitti itti fayyadamta. Ispoortii hojjettee shaaworii fudhatta. Ganamaan kaatee bakka guyyaa bareedaadha. Ganama gaafa kaanu qaamni keenya tempereesharri qaama keenyaa fi tempereesharri ala jiru wal simataa jira ta'eefu dadhabbiin nutti hin dhaga'amu jechuudha. Otoo ganama kaanee guyyaan keenya akka baay'ee bareedaa ta'u beekamaadha. Garuu immoo amma gara saatii 3 edda aduun ho'eetti otoo hirribaa kaanee qaamni keenya baay'ee qorraadha. Tempereesharri ala jiru immoo baay'ee ho'aadha. Bakka nutti ulfaata jechuudha. Guyyaan sun nutti ulfaata. Waliin simatu jechuudha. Kanaaf ammatoo ganama kaanee baay'ee nutti tola. Waggoota darban keessatti yeroo baay'ee irra deddeebinee saatii 2 saatii 3tti kana yoo ta'e har'arratti ka'uun nutti ulfaata jechuudha. Saatii 12tti ka'atoo jennee nutti ulfaata. Garuu adeemsa daqiiqaa 15 isa kaleessa itti ka'aa turreerraa otoo dursinee kaane guyyaatti taanu immoo akkasuma daqiiqaa muraasatti daballeetoo kaane adeemsa keessa fooyyessaa deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkanatti bakka buusnee amala ganama ka'uu ganamaan karoora baafannee guyyaa keenya akka qajeelchinu baay'ee nu fayyada jechuudha. Namni ganamaan kaane almost duubatti hafaa erga saatiin isaa baay'ee gubatee humni isaa erga dhume ganama gaafa ka'u namni dammaqaadha, enerjiin isaa haaraadha. Muuxannoo keessaa wanti anillee isiniif qooduu barbaadu yeroo ta'e tokko bakka ganamaan ka'uu barbaada. Yeroo hundumaa bakka saatii 12tti ka'ee fuula koo dhiqadhee ispoortii yoon hojjedha ta'e jedhee gara hojii koo biraatti deemuun kaayyeessuun barbaada. Bakka ganama ka'uun qaba jedhee dirqama alaarmiin guutaa yeroo kaan bakka ka'ee tan alaarmii dhaamseen deebi'ee rafaa ammas immoo deebi'ee bakka saatii 2tti afaan deebi'ee dammaqaa yeroo akkas chaalenjii gochaan ture baay'ee manatti ulfaata jechuudha. Ofirratti argee keessi konni tokko ka'uu barbaada. Ganama ka'eetii bakka dadammaqiitii ganama ka'ee saatii 12tti akkan ka'uu qabu keessi konni tokko natti keessi konni tokko immoo maallaan jedha ganama maal hojjeta amma ganama hin qor galgala dafteerra ganama hin ka'inaan jedha isa kun mormii inda'um namoonni lama waan keessaa dubbatan natti fakkaata. Ati namicha nanaan hojjeesuu fi itti gallannu hundee ati namicha nanaan hojjeesuu fi wanti naan jedhu keessa kunatti dhaga'ame jechuudha. Of cinqee bakka of dhiphisee bakka dirqama ganama ka'uun qaba bakka ganama ciisuun qaba. Namoonni milkaa'an ganama ka'anii gara hojii isaaniitti galu ganama ka'anii dammaqanii kaalendarii isaanii ilaalanii waan hojjetan irratti sagantaadhaan adeemu ani ganama maafan ciisa jedhee ofii kofaana gaafa mormu namoonni lama bakka waan keessa haasa'an waan keessa dubbatan mormiin akka keessa koo jiruun baay'ee ganama ka'uun baay'ee bara ganaman kaanu taanaan erga namoonni bakka daandiitti ba'anii wanti hundumtuu bakka girgirriin ku'uun ka'ee kaana yoo ta'e sammuun keenya stabiiliin ta'u sammuun keenya amma hin taragaaggu. Ganama gaafa kaatan garuu 12tti 11 walakkaatti yoo dandeessan yoo kaatan zim jedhaadha bakka wanti hunduu callisaadha.
sammuun keenya suuta jedheetu slowly guyyaa keenya guyyicha jalqabaa jechuudha. Aduunis suuta jettee ba'aa deemti. Qaamni keenya immoo suuta jedhee ifa aduu sana fudhachaa gaafa deemu anniisaan nuti of keessaa qabnu enerjiin keenya ol ka'aa deemaa jechuudha. Inni kan biraan jijjiiruu kan barbaannu garuu kan jijjiiruu hin dandeenye jireenya keenya irratti akka ta'u wanta barbaannu garuu immoo nuti gochaa hin jirre ispoortii jechuudha. Namni baay'een ispoortii osoo hojjete qaama isaa sheeppii isaa boca isaa osoo jijjiireetti tola. Garuu ispoortii hojjechuun yeroo itti fakkaatu jira. Ani ispoortii dandeenyu nyaata kam nyaadheetan maaltu natti toleen sababa hin taane dhiyeessin. Ispoortii hojjechuun garuu baay'ee barbaachisaadha. Fayyaa keenyaaf, jajjabina lafee keenyaaf, sammuu keenya iyyuu ni dammaqa. Ispoortii osoo hojjenne. Ispoortiin hojjenne jennee ni kaayyeessina, ni karoorfanna. Garuu gaafa guyyaan sun gahe hin hojjennu bakka hin dhiifna. Sababa wayii yookaan sa'aatiin qabnu jenna. Bakka ispoortii hojjechuun garuu baay'ee barbaachisaadha. Ispoortii akka hojjechuu yookaan immoo namoonni baay'een jalqabaniitu torbee tokko akkuma hojjetanii booda inni dhiisu bakka faayidaa maal qaba naam jedhanii yookaan immoo jijjiirama hin argine jedhanii ispoortii hojjechuun garuu baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan otoo jijjiirre garuu immoo jijjiiruun kan nutti ulfaate kadhan akkuma namni hundumtuu amantaa qaba. Islaamas inni kiristaanas otoo kadhate spiritually otoo baay'ee jajjabaate baay'ee barbaachisaadha. Garuu namni baay'een kadhachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma amala natti ta'eera bakka. Kadhachuu dhiisuu hin danda'u. Hin kadhanne yoo ta'e guyyaa sana bakka akka waan dagadhee akka waan irraanfadhe wayiitti natti dhaga'ama. Sababni isaa duratti kaasee kadhachaan ture. Ganama nan kadhadha. Galgalas yeroo gara ciisichaa deemu nan kadhadha. Amala natti ta'e. Irra deddeebiidhaan wanti godhee jaa ta'eefu already program ta'eera jechuudha. Anaaf kadhachuu dhiisuutu natti ulfaata malee kadhachuu natti ulfaatu jechuudha. Kanaaf sammuu keenya jijjiiruun, amala keenya jijjiiruun gara jijjiiramaatti gaafa deemnu ni ulfaata. Dhuguma jireenya isaa namni jijjiiruun barbaanne hin jiru garuu jijjiiruun itti ulfaatee yookaan immoo dadhabeetudha. Garuu immoo jijjiiruu waan barbaannu sana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf maal jijjiiruu barbaaddu sin kanneen armaan olitti kaase keessaa ganama ka'uudhamoo, ispoortii hojjechuudhamoo, kitaaba dubbisuudhamoo, kadhannaadhaan spiritually jireenya hafuuraatiin guddachuudhamoo maal jijjiiruu barbaaddu? Dooktar Maxwell Maltes kan jedhamu plastic surgery namni hojjetu namoota irratti godhee amala tokko amala biraatiin bakka buusuudhaaf guyyoota 21 itti fudhata jedhee ibsa baasee ture. Sana booda garuu qorannoonni tokko tokko gaggeeffamanii amalli tokko amala biraatiin bakka bu'uudhaaf yookaan immoo waan biraatiin bakka buusnee amala biraa automaatikaalii amala keenya gochuudhaaf baatii 2 ol guyyaa 66tti itti fudhata jedhanii qorannoo gaggeessanii jiru jechuudha. Nutis amala yeroo daa'imummaatii kaasnee baroota kana hundumaa ija keenyaan argaa, gurra keenyaan dhaga'aa, ofii keenyaas immoo hojjechaa kan biilte goone yookaan immoo ijaarree kutti kitaaba tokko guyyaatti dubbisanii fixuu. Guyyaadhuma tokkorraa ka'anii sa'aatiitti hirribaa ka'an jijjiiruu akkanuma ispoortiis yeroo hundumaa bakka nan hojjedha jedhanii murteessuu ulfaachuu danda'a jechuudha. Sababni isaa baroota amma kana hundaa haabitiin yookaan immoo amalli nuti kuufanne guyyaa tokkotti kan cabuu miti jechuudha. Garuu adeemsaan yeroodhaa gara yerootti fooyyessuudhaan shaakaluudhaan waan sana keessa gallee haabitii haaraa yookaan immoo amala haaraa biilti gochuu dandeenya jechuudha. Amma ijoolleen gaafa dhalatan afaanuma tokko baratan fakkeenyaaf afaan Oromoo sirriitti hin danda'a. Afaan kana garuu gaafan baradhu laayika afaan biraa na rakkisee dogoggoraa yookaan immoo bakka hin danda'u jedhee fa'aa of shakkaa miti kanan baradhe. Anuma keessa galee jechuudha. Anuma keessa galee afaan Oromoo otoo haasa'uu nuuf arge. Wanti fooyyessuuf, wanti guddisuu, wanti itti dabaluu yoo jiraate illee afaan Oromoo barachuudhaaf baay'eetti hin dadhabne. Garuu iddaan afaan Oromoo baradhee fixee afaan biraa baruun chaalenjii ture jechuudha. Dogoggora jecha hin taane jecha kan afaan biraa baradhe Ingiliffaa ta'uu danda'a yookaan immoo afaan Amaariffaa dogoggora uumaati jechuudha. Maaliifidha afaan Oromoo jalqaba ijaa bakka qabateef wanti sun ijaa uumame jalqaba iddoo qabateef afaan biraa galchuun namatti ulfaataa jechuudha. Isinillee wanti isin jijjiiruu barbaaddan otoo jijjiirtanii otoo bakka waan biraatiin bakka buuftanii kana booda jireenyi keessan akka siniin eegnetti akka sinii jijjiiramuu danda'u baay'ee beekamaadha. Wanti guyyaa guyyaatti gootan otoo sinii jijjiirame wanti baay'een jireenyi keessan jijjiiramuu danda'a. Amma yeroo tokko sooshaal miidiyaa irratti
wanti nani dubbisuu barbaadu tokko jira, wanti nani dhaggeeffachuu barbaadu tokko jira. Garuu immoo kana dura wanti bare wayi like zim jedheetuma bakka waan na kolfisiisu, waan na bashannansiisu yeroo dhumatti dabarsuuf wanti na barate wayi jira. Amma kana garuu social media irra gaafan galu TikTokii ta'uu danda'a, Facebookii ta'uu danda'a, YouTubeii ta'uu danda'a. Na fayyada wanti kun otoo gara sammuu kootti seenee na fayyada waan jedhu malee zim jedheen gal. Still wanti kun garuu challenging. Sababni isaa wanti kana dura kolfaa haasaa waanuma qalbii yeroo dabarsuu social media irraa sassaabuu baree keessa koojaa jiruufu amma na keessaa hin banne jechuudha. Garuu amma bakka buusaan jira. Automatically din waan hin barbaadu qofan laala. Waan hin barbaadu qofan dubbisee ba'a jechuudha. Akka kanaatti isinis amala keessan jijjiiraa. Waan barbaadan waan sin gammachiisuun bakka buusaan sin jedha. Ammas kan sin yaadachiisu egaa chaanaalii kana subscribe gochuu hin irraanfatina. Subscribein keessan anaaf baay'ee na fayyada.